مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتي وان شاء ما يكتب انترتمنت نجيني كأنك أنك بجابكم اسم جرتانيت اسناك أكبو فيديو برمساس براتين ولدت ديبني جرى فيديو كان هنگت مرات داوات شودان هريو تكيسانيفيس شير قوچو هندگتنا barumsa keenya kan guyyaa har'aa keessatti yuuzarneemii gaheensaa maali kan jedhu telegiraama keessatti fi itti fayyadama isaa kan wal wajjiin ilaalu ta'a jechaadha. Telegiraama keenya keessatti nama telegiraama fayyadamu tokko kan nuti garuu lakkoofsa isaa hin qabaanne karaan ittiin argachuu dandeenyu saarch yoo gooneedha. Saarch jechuun mallattoo gama gubbaatti argamtu mallattoo tana gadi yeroo tuqunutti bakka maqaa nama sanii itti barreessinu haala argaa jirtan kanaan nuuf fida jechuudha. Bakkee kanatti akka nuti barreessinuuf yeroo maqaa nama barbaanne san maqaa sirriidhaatiin yoo inni kan banateeru taate bakka sanitti yoo kan barreessinu taate nuuf fida jechuudha. Fakkeenyaaf mee Ahmad haa jedhu. Ahmad yeroo an jedhetti maqaa Ahmad ta'ee fi maqaa gara Ahmaditti dhiyaatu fakkeenyaaf maqoota kanneen argaartanii hundi isaanii jecha Ahmad jedhu of keessaa qabu. Maqooti kunniin bifa kanaan nuuf baha. Nuti ammoo nama barbaanne kan dubbisuu barbaanne san as keessaa filannee dubbisna jechaadha. Kanaaf isa kana gochuudhaaf yuuzarneemiin dirqama. Yuuzarneemiin yoo hin jiraatin namni bifa kanaan barbaadee nu argachuu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf MikeTube Entertainment, MikeTube Entertainment kuno MikeTubein bifa kanaan nuuf dhufe kuno akkuma isin argaartanii yeroo nuti search goonu bifa kanaan nuuf dhufe. Bifa kanaan inni nuuf dhufuudhaaf yuuzarneemiin jiraachuu qaba jechaadha. Kanaaf yuuzarneemii karaa ittiin sirreessinu wal wajjin ilaalla. Yuuzarneemii sirreessuudhaaf gama sarara sadiin kallattii bitaa irratti jiranii wal wajjin deemna. Yeroo bakka san tuqnee seennu seetingii keenya bira deemna. Seetingii keenya bira erga seenneen booda gara ol aanu kanatti waa sadiitu nuuf mul'ata jechuudha. Kun akkuma argaartanii asin lakkoofsa bilbilaa jira. Asitti ammoo yuuzarneem kan jedhu jira. Asitti ammoo bio kan jedhutu jira. As keessa yuuzarneemii kan wal wajjiin ilaallu ta'a jechaadha. Yuuzarneemii kana tuqnee gara keessaatti yoo aseenne isa kana tuqnee gama keessaatti yeroo aseennu bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Bakka nuti yuuzarneemii keenya itti tolfannu yookaan itti midhaagfannu jechaadha. Yuuzarneemiin kun maqaan isa fakkaatu namni biraa yoo kan fayyadamaaru taate haga inni maqaa saniin adda godhutti sirrii miti jechuudha. Sarara diimaa ibsee nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf MikeTube yuuzarneemiin qubeen addaan siquu hin qabu. Qubeen walitti hidhamuu qaba. MikeTube haga ammaatti MikeTube kan jedhu yuuzarneemii biraatu jira jechuudha. Na eeyyamuu hin dandeenye. MikeTube MikeTube Entertainment kuno akkuma argaartanii yuuzarneemii kana keessatti MikeTube Entertainment kan jedhu barreessa yennaan sarara magariisa naaf ibsa jechuudha. Sarara magariisa naaf agarsiise kuno sarara magariisatu jala jira. Garuu utuu irraa hir'isnee ilaalle irraa hir'isnee akkanatti osoo deemnee kuno MikeTube yeroo jennee dhiifnu kan biraatu jira jechuudha. Yuuzarneemiin biraa kan chaanalaa ta'uu danda'a, kan nama dhuunfaadhaa ta'uu danda'a. Yuuzarneemii biraa kan akkana fakkaatu jira jechuudha. Kanaaf isaan adda garuu qaba. Yuuzarneemiin keenya kan nama kamiitiin iyyuu wal fakkaatu hin qabu. Kanaafuu MikeTube jennee Entertainment kan jedhu itti dabala jechuudha. MikeTube Entertainment yeroo jennu kunoo ni danda'ama gochuu ni danda'ama kan jedhu halluu magariisa nuuf kaa'ee yeroo inni halluu magariisa akkanatti nuuf kaa'ee mallattoo raayitiidhaa gubbaa kan jirtu
deemnee okay jennaan jechuudha. Yeroo nuti okay jenne kunoo laala bakka dura homtuu hin jiru nan bakka jedhu san irratti amma username keenya nuuf baaseera jechuudha. Kanaaf yeroo kamuu namni biraa MyTube jedhee inni barreessee jennaan MyTubein keenya kunis warroota achi jalatti mul'atan keessaa tokko ta'ee argama. Kanaaf abbaan barbaade bakka saniin search godhee seenee hordofuu danda'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan erga akkanatti sirreessinee gama alaatti baana jechaadha. Erga gama alaatti baanee bakka kana dhufnee MyTube yeroo nuti jennu nu baasa jechuudha. MyTube yeroo jennu nuuf baasa jechuudha. Kanaafuu kan inni nuuf baasu maqaa telegiraama keenyaati. Maqaa chaanalaa ta'uu danda'a, maqaa gareedhaa ta'uu danda'a, maqaa dhuunfaadhaa ta'uu danda'a jechuudha. Kan nuti barreessinu maqaa sirrii abbaati. Garuu username waan fedhe ta'uu danda'a. Qubee ta'uu danda'a, jechi ta'uu danda'a. Jiraachuu isaa qofatu barbaachisa jechuudha. Kanaaf username keenya bifa kanaan sirreeffanne namni kamiyyuu barbaade search godhee nu argachuu danda'a jechuudha. Kunoo Mike kan jedhutti jechoonni dhiyaatan hundi nu dhufaniiranii bakka kanaan search goonee arganna. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Galatoomna.